Arfaffaan hojiidha vacational isa jennu. Ja'affaan qabeenyaa mudachuu torba hawaasummaa. Saddeettaffaan jireenya afuraa yookiin jireenya amantii spiritual isa jennu. Kufuun guddinaa maali kan jettu qabxii 81 jirti. Guddina madaalamaa fi darbuuf maal kan jettu muraasa hin argattu akkan isinii kaasayyuu. Amma isa hin dubbadhu itti deebi'ee isan kaasu mata duree har'aajii wal qabatu tokkon isiniif kennaa. Bifa barsiisaatiin hanga baabsee dubbadhaa. Kitaaba duuka buutummaa kaleessa 10 fidee har'aa 5 fakkaatti walitti 15 bitadhaa dubbifadhaa namni duuka buutuu sirrii ta'uu barbaaddaniif duuka buutuu sirrii ta'uu warri barbaaddaniif kiristiyaana cimaa ta'uu warri barbaaddan gatii jala jiruun bitattu dhukkubatti ittiin hin fayyadanii dhukkubatti hin fayyisu kitaabichi wallaalummaa duwwaatti fayyisa kitaaba beekumsaati nooleejiidha malee isarratti kadhatamee guyyaa 30-50 kadhan jedhanii handara keessaa nagadetamanii namni gargaaramu fidee dhufe wallaalummaatti kan ittiin fayyaniidha. Kanaaf bitaa isin gargaaraan isin jedha. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf gabaabsinee kadhanna. Dinqiidhaati. Dadhabaan sitti hirkate jabaadha. Wallaalaan si qabate beekaadha. Ameen. Ameen. Haleluya. 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 Yaa Saamu'eel namni fuula ilaala. Ani Waaqayyo garuu garaan ilaala jette. Garaa namicha kanaa ilaalaa jirtaati. Garaa obboleettii kanaa garaa obboleessa kanaa ilaalaa jirtaati. Nu ilaalaa jirtaati. Wiikaya dikatantaa Raladias morolobii bibikaavoona jeenatoon doliitikas baay'een. Madaalliin kee sirriidha. Galanni siifa ta'u. Ganama kana sirraa nageenyaa nutti dubbadhu. Sibraa kan hin taane hin dubbatamin. Kanatti yaadde nafin. Maqaa Yesuusiin ameen. Lallabeen itti deebinee kadhannaa jedheeni. Sagalee Waaqayyoo keessaa kanan isiniif dubbisu. Macaafa seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 12 akkana jedha keessa deebii 10:12. Ammas yaa Israa'el Waaqayyoon gooftaa kee sodaachuu karaa isaa hundumaarraa adeemu isa jaallachuu garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaanis Waaqayyo gooftaa kee hojjechuu malee Waaqayyo gooftaan kee maal sirraa barbaada? Gaarii akkasiif ta'uuf isa abboommiif seerrata Waaqayyo warra aanarra si abboomu kana eeguu malee maal sirraa barbaada jedha. Keessa deebii 10:12 irra kan jiru dubbisee asirra dhaabbadhee mata dureen isiniif kennuu barbaadu mata duree gabaabaa kallattii milkaa'inaa kan jettu jalatti wajjin ilaalla. Kallattii milkaa'inaa kaayyoon mata duree kanaa namni hundinuu amma galma isaaf yaadame qaqqabutti Waaqayyoon dhagaa isaafis hojjechaa akka jiraatuuf hubachiisuudha. Qabiyyeen mata duree kana keessatti eeraman immoo kallattiin eebbaa maal akka ta'e waa lama eebba Waaqayyoon dhaga'uun of keessaa qabuu fi karaa itti Waaqayyoof hojjennu maal akka fakkaatu kan of keessatti qabatee jirudha. Kitaabaan amma isinii dubbisu kana akkuma isin beektan kan barreessu Museedha. Dhaloota Kiristoos dura bara 1446 amma 1406 gidduutti seenaan kun kan inni organized ta'e. Kaayyoon namichi kun kitaaba kana barreessuuf dhaloonni haaraa warri biyya kakuu sanatti galanii jiraachuuf jiran seeraaf abboommii Waaqayyo Museetti kennee ture hundumaa akka eeganiif akka beekaniif ijoollee isaanis barsiisaa akka adeemanii fi egaa inni an dubbise kun maal jedhaa Waaqayyo gooftaan kee maal sirraa barbaada jedhee waa lama dubbata. Yeroo baay'ee namoonni Waaqayyo biraa waa barbaadu malee waan Waaqayyo isaan biraa barbaadu immoo hin xiinxalan. Waaqayyo ani kanan si biraa barbaada torbiyaan akkati kana naa gootuun barbaada waggaa kana argachuun barbaada sagantaa har'aa keessatti
kana irratti akka tinatti dubbattuun barbaadedhu malee waaqayyoon immoo maal irraa barbaaddaa maal sii raawwadhu maal siif godhu hin jedhan waaqayyoon. Waaqayyo akkuma nuun kanan sii godha nuun jedhu nuun immoo kana raawwadhu kan nuun jedhu waaqayyo wanta nu biraa barbaadu qaba. Specifically asirratti isa argina. Waaqayyo gooftaan kee maal sirraa barbaada jedhee waa lama kaa. Inni tokkoffaan waaqayyo gooftaa keef hojjechuu, waaqayyo gooftaa kee sodaachuu, karaa isaarra adeemuu jedha. Lammaffaa irratti immoo isaaf hojjechuu, isaaf jiraachuu malee maal sirraa barbaada jedha. Kanaaf karaan milkaa'inaa waa lama of keessaa qabdi. Waa laman kaasa waa sadii of keessaa qabdi. Laman dubbadheedhaa ba'an akka asirraa arginutti. Isa tokkoffaan maal jedhaa? Isa sodaachuu, isaaf jiraachuu. Inni jedhu kun maanni waaqayyoon dhaga'uudha. Karaan ittiin milkaa'an inni tokkoffaan waaqayyoon dhaga'uudha. Milkaa'uu barbaadda yoo ta'e, barattee milkaa'uu barbaadda yoo ta'e, qottee daldaltee tajaajiltee milkaa'uu barbaadda yoo ta'e waaqayyoon dhaga'i. Baroota keessatti namoonni baay'een siistema garaagaraa uumanii jiraachuudhaaf yaalaniiru. Garuu lafatti qabaman qabu. Warri waaqayyoon hin dhageenye hataniisa ta'u, gubboo kennaniisa ta'u, qaama tokkotti hirkataniisa ta'u, waan milkaa'an isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo walitti qabachuu danda'u. Yeroo muraasaaf abbaa konkolaataa ta'uu danda'u, abbaa gamoo ta'uu danda'u, taayitaa qabachuu danda'u, madaraka argachuu danda'u. Yeroo muraasaaf garuu waaqayyoon kan hin dhageenye lafa dheeratan, umuriin isaanii hin dheeratu, milkaa'inni isaanii hin dheeratu. Waaqayyoon hin dhageenye. Milkaa'ina dhugaa barbaadda yoo ta'e waaqayyoon dhaga'uun murteessaadha. Ameen. Namooti baay'een waan milkaa'an isaanitti fakkaachuu danda'a, nutti fakkaachuus danda'a. Milkaa'inni waaqayyoon dhaga'uutiin ala dhufu dhukkuba qaba. Eebbi waaqayyootiin dhaga'uun ala dhufu rakkina qaba. Kisaaraan milkii dhabuun waaqayyoon dhaga'uudhaan dhufu immoo eebba. Waan hin jedhe isinii galeera. Waaqayyoon dhaga'uutiin ala wanti namoonni itti milkaa'e jedhanii yaadanii rakkoo qabu. Kana jechuun maa inni milkaa'inni hundumtuu waaqayyoon biraa miti jechuudha. Kufaatiin hundumtuu seexana biraa miti. Utuu waaqayyoon dhaga'anii danqamuun jira, baratti lafaa ka'an garuu jira. Ameen. Waaqayyo Museetti dubbate sagalee kana. Waaqayyo gooftaan kee maal sirraa barbaada? Tokko isa dhaga'u. Kitaabni qulqulluun seera uumaarraa amma mul'ate waan isitti gaafa dubbistan waan gurguddaa sadii nu barsiisa. Inni tokkoffaan waa'ee uumaati. Lammaffaan waa'ee uumamaa. Sadaffaan walitti dhufeenya isaan lamman gidduu jiru. Kitaaba qulqulluu guutummaa isaa 66 yoo dubbistan waan sadii argina. Tokkoffaan waa'ee uumaa, lammaffaan waa'ee uumamaa, sadaffaan walitti dhufeenya isaan lamman gidduu jiru yookiin redemptive work of God isa jedhu hojii fayyisuu waaqayyo abbaan karaa ilma isaa Yesuus raawwate jechuudha. Egaa waan kitaabni kun dubbatu dhaga'uun namarraa eegama. Baroota keessatti waaqayyo karaa gurguddaa shaniin dubbachaa jira. Waaqayyo baroota keessatti karaa gurguddaa shaniin dubbachaa tureera. Arras dubbachaa jira. Isaanis inni tokkoffaan karaa uumamaati. Karaa uumamaa. Yeroo jalqabaaf waaqayyo addunyaa kana irratti sirna uumamaa geggeessee yuunivarsiitii kana erga fidee biyya gara bahaa biiftuutti immoo
Abbaa Eden jedhamu dhaqee dhaabee nama isa uume achi keessa kaa'e. Kitaabni qulqulluun barri jireenya Waaqayyoo dhuma qabu jedha. Kana jechuun maa inni lafti inni itti jiraachuu jalqabee hin beekamu. Asitti dhaabata umuriin isaa kan jedhamus hin jiru. Eternitiidha inni jennu maa inni hambara baraa jechuudha. So Waaqayyo jaarraa dheeraadhaaf jiraachaa ture gaaf tokko waa murteesse. Sirna uumamaa geggeessee divine authority'n tokko Waaqayyummaan tokko akka jiru mul'isuu barbaade. Kanaaf Waaqayyo sirna uumamaa geggeessee Waaqayyummaa isaa mul'ise. In dubbate jechuudha. Akka jiru mul'ise. On mul'isuu Waaqayyo revelation isheen jennu lama jirti. Isheenis maa inni general revelation and special revelation isa jennuudha. General revelation inni jedhamu revelation through creation isa Waaqayyo karaa uumamaa ofii isaa mul'ise jechuudha. Special revelation isheen jennu immoo revelation through scripture and Christ isa Waaqayyo karaa kitaaba qulqulluuf karaa Yesuus Kiristoos ofii isaa mul'iseedha. Egaa isa jalqabaa Waaqayyo karaa inni ittiin dubbatu karaa uumamaatiin gaafuma uumamuumeyyuu Waaqayyo in dubbate jechuudha. Ofii isaa mul'ise jechuudha. Har'as karaa uumamaa Waaqayyo dubbachaa jira. Gaafuma sirna uumamaa geggeesse namni Waaqayyo achiin booddee karaa bishaanii dubbateera. Karaa abiddaa dubbateera. Boqonnaa 6 seera uumamaa irratti bishaan badiisaa biyya lafaa irratti fidee Waaqayyo dubbateera. Boqonnaa 18-17 irratti abidda badiisaa Waaqarraa roobsee dubbateera. Bal'aamitti karaa harree dubbateera. Samsoonii wajjin abboota firdii 13 irraa waangoodhaa wajjin dhaabatee dubbateera. Hojjeteera. Bara kakuu haaraa Phexros irratti lukkuudhaan dubbateera. Kitaaba qulqulluu keessaa Waaqayyo karaa uumamaa yeroo inni dubbatu istirii baay'ee kaasuu dandeenya. Har'as akkuma kana karaa uumamaa dubbataa jira Waaqayyo. Dhalootatu dubbatu malee bokkaan yeroo isaatti roobuu diduun yeroo isaarra dabarsee roobuun socho'ii lafaa ta'aa jiru kun jijjiiramsi qilleensaa biyyeen akkaataa barameen oomisha gaarii kennuu diduun yuuriyaaf daabbiitti dabaluudhaan iyyuu diddee amma kompostiitti jedhee jechaa jirti. Taateen sirna uumamaa irratti dhufu kun yoo dhaloonni hubatan jiraatan Waaqayyo dubbachaa jiraachuu isaa mul'isa. Waaqayyo karaa inni ittiin dubbatu inni tokkoffaan karaa uumamaati. Lammaffaan karaa namoota hafuura Waaqayyoon geggeeffamanii karaa namoota hafuura Waaqayyoon guutamanii bara kakuu moofaarraa eegalee isa kana hin argina. Karaa Isaayyaas fa'aa, Ermiyaas fa'aa, Saamu'eel fa'aa, Abrahaam fa'aa Waaqayyo dubbachaa tureera. Bara keenya kanas karaa faarfattootaa, karaa lubootaa, karaa geggeessitoota waldaa Waaqayyo dubbachuutti jira. Karaa namoota hafuura Waaqayyoon geggeeffamanii. Inni sadaffaan karaa itti Waaqayyo baroota keessatti dubbatu sadaffaan karaa kitaaba qulqulluuti. Yeroo jalqabaaf Waaqayyo kitaaba seera boqonnaa 20 seera lakkoofsaa gaafa dubbistan tulluu Siinaa irratti abboonni kurnan Museetti kennee Tooraa isa jedhu loof Musees isa jedhamu. Kitaabni sun agreementii namaaf Waaqayyo gidduu jiruudha. Waaqayyo biyyi kanatti bulu ani immoo akkasittan geggeessaa jedhe. Har'as Waaqayyo karaa kitaaba qulqulluu dhalootatti dubbachuutti jira. Baroota keessatti karaa Waaqayyo dubbatu inni arfaffaan karaa waldaa kiristiyaanaati. Har'a waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarra jiraachuu ishee Waaqayyo dubbachaa jiraachuu isaa mul'isa. Waaqayyo iddoo garagaraatti waldaa isaa bu'uuressee ittiin biyya lafaatti dubbachaa jira. Galagaltoota eetu bara keenya kanaa biyya lafaa waldaatti dubbataa jira malee.
سلا ولدان بيا لفا قجلشا أما بيا لفا ولدا قدو قلي قجلشا إلا إسا كيسا لتين نبت تايتلي قومي تران ديريا كانت واقعيو بروتا كيسا تلالوتا تنبت إني شرفاف إني نما إني قدان كارا المسا يسوس كريستوس واقعيو أبان المسا يسوس كريستوس إنقرا الدنيا تركي كارا أدى special revelation إسا جن كارا أدى واقعيو أبانو في ساموليس ألوتا تسدبت كارا يسوس كرا بيا لفانو في واي كجيلوما واي فردي